Hi. Why you're here today? I was here to watch the Aroma movie. So, how did you see it? It's one of the first Aroma movies that I've seen, and I think it's a nice way to learn the language and stuff Yeah. like that. I enjoyed it. So, you like the movie? Yes, I do. So, who do you admire? Like, there are so many actors in there. Yeah, there are Actors. so many actors, and all the acting is really good. I look forward to seeing more of these kinds of movies. So, what did you learn from the movie? Um, I learned that it's from the girl's speech that it's a way of expressing our freedom by making our own movies and showing it to people. So, if they ask you to join them, are you willing to do with them another Of movie? course, Yeah. yeah, So, you love it. I do. Okay. Thank you. Thank you. Tolega daawwattoota TV Oromoo magaalaa Torontoo Asharraa guyyaa irraan tanaa magaalaa Torontoo keessatti fiilmiin yookaan muuviin Asaantii jechuun beekamu irra deddeebi'ee argamaa oole akkasuma nutis adde keeriyaat kan waan kana barreessuus haa ta'u hunda irratti akka akkamitti qooda fudhatte wajjii as jirra mee adde keeriyaat duraan movie kana maqaan isaa Asaanti yeroo jettu maaliif Asaanti ta'e moggaasa? Egaa asaantii jechuun as natti aantii jechuudha. Wanni Oromoo moggaasatti asaantii sababa saniitiin asaantii ta'ee maqaa moggaasa jechuudha. Kaaraaktarii namoochi keessatti haa asaantii. Egaa akkuma movie irraa agarretti tattaaffiin ati godhaa jirtu dubbatti tattaaffii guddaadhaan even karaa tokkummaa cimsuu irratti illee waa hedduu gootee muuviinis akkasuma ibsee even walleen achi keessa jiran akkasuma ibsa. Tattaaffii ati godhaa jirtu kana iddoo deemtu maratti uummanni si hubachaa jira irraa xiqqoolee irraa gammadaa jirta. Egaa beetee kana waluma barsiisuu jira. Kun yeroo duraatii fi muuviin haala kanaan dhihaatee hogguu uummataaf dhihaatu jechuudha. Irra deemneetuma barsiisuu jira walirraa barsiisudha. So kanaafuu ergaas dabarsaatumaa jira jechuudha haala saniini. Namni gaa hanga takka hubannaa takka argachaa ture jedhee yaada. Kanarraa waan takka barataniiti kan ta'an hojjetame namni hundinuu gabbihee akkasuma wanti godhaa qaba. Yeroo duraatii fi maaltu hojjetamaa jira maaliif gaariitis they might curious. So kanaafuu haala gaariidhaan nama simataa jiranii beekamu jechuudha. Torontoo really thank you jechuun barbaada. Haala gaariidhaan simattanii jirtaniiti. Egaa ana qofa osoo hin ta'in gaa namoonni biraatiin soquu waan takka dalaganii akka simattanii hundumaa Oromoo jajjabeessaa wal jajjabeessinee gaa waan bareedaa hojjechuu ni dandeenya. Gara fuulduraattis taana artistoonni Oromoo kan jajjabaatanii fi odeessiin jajjabeessee walirra dhaabbannee artee keenya haa guddisuu carraa kana. Fayyaa ta'e kana kan dubbii walii yaadni kee guddaa ta'uu isaa ni barsiisa. Akka namoota tokko tokkotti salphii ta'uu dhabuu beektee innillee jechoota waan beekte kan ana qofa osoo ta'in qixxaanus gufuma kanaan akka isaan fuuldura guddatanii waan biraa godhaniif simachuun barbaachisaa yaada jiroonni akka uummata qoodaa jirtu kun jechuun audiyensu biyya biraa jiruufis dhugaa waan guddaadha kanaaf hedduu galatoomi siin jenna. Mee warreen si hojjetan keessaa namni ati baay'ee dinqisiifattu eenyu kan sila akka ati barbaadu sanitti Kaaraaktarii akkaan hin barbaadutti na hojjetan. To be honest, artistootni na wajjin hojjetan. Hundinuu akkaan hin barbaadutti lafa dhaabanii jiranii. Pireeshara guddaan itti uumee jira as a director jechuudha. Pireesharaan ani itti uume san hundumaa ol danda'anii haalaan hin barbaadutti aktii godhanii na dhiheessu jechuun maatu carraa kanaan ijoollee aktaroota naannoo dalagan actresses hedduu galateeffachuu barbaadaa jira. Hundi isaaniitu akka gaariitti dalaganii jiranii
Mee inni isaa lammaffaa jechuun paartuun akka dhufu asirratti ni agarsiisa. Paartuun kun yoo kan dhufu ta'ee warruma amma hojjete kanaan dhufamoo jira biraati? Yoo karakteriin biraa hatti ida'amu ta'es karakteriin biraatti ida'ame. So kanaafuu yogguu kan lammaffaa bahe of course isaanumaatu hojjeta. Yoo karakteriin biraa ida'ame ida'ame. Yeah. Okay, maayirratti yoo mee dhaamsa san dura keessattuu ati yeroo asaantii taatee hojjettu iddoo tokkotti dhugatti haaluma nama ajaa'ibu iddoo meemoorii keessa dura jechuudha. Yeroo isa sana hojjettu amma namoonni tokko akka addatti yaadu mala. Maybe waan hundee maybe maal nama waan kan hojjetu hunda fakkeessuu danda'u sirra jira. Garuu yoo wanni akkasii wajjira fakkeenyaaf yoo namoonni dhuguma yeroo san dhugdeeti malee akkas ta'uu dandeessu warra jiruufaa jiran. Kana egaa ani deebisuu danda'u akstiraasiin tokko maaltu naa eegamaa kan jirudha. Machoitee yookaan akkasitti aktii godhu jechuudha. Aktii jechuun waan sitti hanname sana fakkeessitee akka nama saniititti hojjechuu danda'u jechuudha. Yoo maraattuu ta'e maraattuu jechuu miti. Aktii maraattuu sanii lafa kaaya jechuudha. Kuni maali? Aktireesii tokkorraa yookaan aktarii tokkorraa ka eegamu. Karakterii sanii uffatteeti taphatte jechuudha sana keessatti. So kanaafuu an jireenya kiyya keessatti dhugaatii dhugeen beeku. Aktiin waliin godha. Maraattuus ni ta'a. Machooftuus ni ta'a. Gaariis hamtuus tahee ni dalaga. Sunga karakteriin inaan uffadhee hojjedhuudha. Sunis maal gaafata? Dandeettii gaafata. Haala saniin keessaa dabree hojjechuu jira jechuudha. Malee ifi xiyyaaf dhugeetiin hojjedha jechuudha. Jireenya xiyyarra dhugeen beeku baay'ee. Ati shaawuma dhugdee. Ati shaawuma arraa shan dhugdee jirta. Mee namoota keenyaaf kan warra namni waan akkanaa hojjetu nama gartee akka baalagee yookaan immoo akka nama adaba hin qabnetti ilaalamuun ni jira. Inni kun akkuma ati immoo dandeettii guddaa barbaachisa. Yeroo irratti guruu barbaachisa. Mee dhaamsi ati waliigala keetirii qofaaf osoo hin ta'in warruma waan akkanaa hojjetu maraafu ilaalchi hawaasaa sun akka sirrii hin ta'in jechuun hawaasa guutuu osoo hin ta'in namoonni jiran warra akkasitti yaadu. Wanni sun akka sirrii hin ta'inii fi wanni isin goota hojii ta'uusaa akkam goota ibsa. Amma haala kanaan aktii tokko si kenname fakkeenyaaf amma naahilii fudhachuu ni dandeenya. Naahiliin haalli isin aktii itti gootu achi keessatti nama baalageedha jaanii fudhachuu ni danda'ani. Laakiin mucayyoon tun achuma keessatti qooda fudhattee aktii godhu jirti malee akka leensaa isiititti tootaalii naahilii fi leensaan yoo fudhatte takkaa miti. So kanaafuu qooda keessatti fudhatanii taphatan jechuun namni sanii akkas tahe jechuun miti. Kana egaa hubachuu dandeenyu. Warra biyya kanaa fudhannu biyya guddatte keessa jirraati. Amma egaa warra aktaroota gurguddaa fi aktireesii gurguddoota hogguu laallu guyyaa tokko jinnii ta'anii yoo dalagan guyyaa tokko immoo nama ajaa'ibaa kan ta'anii dalagan. So kanaafuu kuni karakterii si kennamedha. So kanaafuu karakterii kanaan ammoo nama sanii madaalta jechuudha. Yoo karaa sanii kan madaalate dogoggora jira jechuudha. Artiin nuu galaa hin jiru jechuudha. So amma maaliin siin jechuu barbaade kanarratti amma fakkeenyaaf ani haalaan qooda kana keessatti fudhadhee asaatti illee aadalan malee piroodiiwusarri ana kaniin katabe ana naatu barreesse waan kana. Direct kaniin godhees ana deebi'ee immoo qooda keessatti fudhadhee jira waan afur katakattiin hojjedhee jechuudha.
Ana qofa osoo hin ta'inis ijoolleen akkasitti fudhattee qooda bika sadii qooda fudhattee illee jira kana keessatti jechuudha. Kun egaa maali? Artii keenya guddisuudha. Sa'aa keenya guddinee waa hundumaa taayimii qabnu kana hundumaa guddinee dandeettii hundumaa walirratti idaanee beekee haa hojjennee fi waa'ee artii guddisuudhaaf artiin keenya qancaree jiru kana immoo haala akkamitiin guddisnee agarsiisuu dandeenya haala jirurraa Tole fayyaa ta'ee maayirratti waan reeftu tokko dhageenya tokkotu xiqqoo mataa na tuqe maaliif namni biyya hin qabne tokko namni bilisummaa hin qabne tokko waan akka mareeffatu guutuu saniitu dhaga'a jechuudha. Mee muuviin keessan kun biyyatti ergamee deebi'utu dhaga'ame mee waa'ee isaa yoo gabaabdumatti. Biyyatti egaa erginee jirra hayyama warra baasu saniitu egaa ofiisa hin turre jedhanii egaa dhaqee waraqaa hayyamaa hin arganne sababa saniif dhufee deebi'e gara fuula duraatitti hayyama sana argannee numa agarsiisna jeetiin abdii qaba. Garuu ammaaf numa didameedha gabaabatte malee dhaqeefu yoo warri waajjira keessa jiru sun har'a hin jiraanne torbaatti jiraachuu immoo yeroo hin uummanni haa hiikkatu. San hin beeknu ofiisa keessa hin jiranii yeroodhaaf so kanaafuu waraqaa hayyamaa amma hin arganne sanuma gaa informationii qabu kanuma. Tole egaa gaaffiif deebii gabaabduu waliin gooteef maqaa daawwattoota keenyaatii fi gaaffii Oromiyaa magaalaa Torontootiin hedduu galatoomsanii magaalaa gaaffiseessa. Isinillee hedduu galatoomaa dhuftanii sappoortii godhuu keessanii fi hedduu isin galateeffannaa akkasumas TV Torontoo fi hawaasa Torontoo hundumaa carraa kanaan galatoomaa isin jaalladha. Am so ga kaso jiru ne. Ayega Baru wala kan. Okay, apa mali kasar kapten. Ani har'a movie Asanti jedhamu ilaaluudhaaf dhufe har'a Toronto irratti magaalaa Toronto agarsiifama. Isa laaluudhaaf. Okay, movie akkamitti ilaaltan? Movie kun baay'ee gaariidha. Jalqabbii gaariidhas. Guddina aartii Oromoof guddina aadaa Oromootis immoo bu'uura gaarii taatee namadha. Baay'ee sadarkaan isaas immoo kan olaanaa ta'e arginaanaaf muuxannoo nama mana argi keessatti sadarkaa addaatinaaf baay'ee garmalee guddaadha kan namadha. Okay, namoota biraa akka muuvii kana hin daawwatiniif maal dhaamta? Muuviin kun ilaalamuu qaba. Aadaan keenya kan guddatu yoo nuti ilaalle kan bahes kan hojjetames namtichi inni baase Asaantiin gaafa bahu ofiisaa ilaalamuuf abbaan baase sun ilaaluuf otoo hin taane uummata Oromoofidha. Uummanni Oromoo hin ilaalu taanaan immoo aartiin suni guddina hin qabu achumatti hafa akkuma dhalateen achumatti quucaree hafa. Kanaafiyyuu nuu gahee keenya bahuun dirqama keenyadha jedhama. Hayyee galatoomaa. Tole egaa har'a Aziizaa fi Caaltuu mee dura Aziizaa maaliif as jirtaa? Har'a muuvii Asaantii jedhamu ilaaluudhaaf dhufne muuviin isaa hedduu bareedaati nama gammachiisa. Muuvii faraqaa duraa jedhu muuvii sa'a lama deemtu tuttu muuvii Oromoo halaala bakka isaa takka jeetii ilaalan Noorz Ameerikaa keessatti hedduu waan bareedaa hojjetanii hedduu nama gammachiisa. San sappoortii godhuuf. Tole Caaltuu mee muuvii kana akkamitti ilaalta? Wallahi muuvii bareedaadha. Si duuba jirra itti fufa jaama ol kaasuma. Mee warra muuvii hojjetu kana keessa Asaantii jira, Naahilii jira, seenaa jara sadeen kanarraa eenyu ajaa'iba sitti ta'e mee? Isaan cuftinuu bareeda. Isaan sadeenuu? Isaan sadeen. Ati hoo eenyutu maagaa aktaroonni hundi akka tokko ta'uu hin danda'ani? Eenyutu irratti wanni jabaa taphatee fakkaata kaaraakterii? Isaan hundi dalagaa jabduu bareedduu dalaganii ammoo Naahiliin farri jabduu hojjettee waan hedduu nama Tole egaa galatoomaa isin galateelanii eebbadee. Muuvii Oromooti jira jennaan miilaan horiyaa dhufne gaafa asiillee dhufne fagoo dhufne bakka fagoorraa dhufne muuvii Oromoo amma dura laalleen beeknu san laallenne egaa fiigaa dhufne. Mee muuvii kana akkamiin ilaalte dhugaa si tahee? Muuviin kun muuvii hedduu bareedaadha, dhaamsa guddaa qaba.
ammas movie manni keenya yeroo kana dalagan hedduu tola dhaamsaas keessa qaba ka sanif mee movie adda addaa babbareeda adda addaa ka Oromoo ta'uu baate halaalte nugaa wal bira fidde kuni akkamii wanni standardiin isaa wanni movie ka biyya dalagamus akkana laaluu baadhu video laaleetiin jira bakkoon hoggaan laalu ka faranjiitii hojii hoggaa wal bira qabu waan adda ta'u natti hin fakkaatu hedduu bareeda akka faranjii hojii waluma fakkeessanii dalaga. Yaa dhaamsa biraa qabda agarta. Dhaamsa biraa Oromoodhaan takkataa jabaata wal jabeessaan jira. Okay galatooma. Galatooma isin. Maqaa keenya jedhu Maqaan koo Gadaa Toomsaa Lamuunaan jedhe. maaliif gargaaruu kana? Har'a asii do'ii ilaaluun dhufe muuvii yookaan do'ii ilaaluun dhufe. Akkamitti ilaalta? Muuvii kun muuvii afaan Oromoo dhugaadhumatti haala ajaa'ibsiisaadha. Haala baay'ee warri muuvii kana qopheesse illee hamilee gaarii qabu. Kun egaa maanni muuvii kun afaan keenya guddisuudhaaf aartii Oromoo keessatti yeroo jalqabaati muuviin akka kanatti ba'aa deemuusa akkasitti ba'uunsa. Kanaaf gara fuulduraatti daran aadaan keenya afaan keenya guddataa deema jechuudha. Kanaaf kanneen muuvii kana qopheessite illee baay'een dinqisiifadha. Hojii guddaa hojjette, hojii boonsaa hojjette. Kun egaa haala qabsoo Oromoo keessatti sadarkaansaa ol siqaa deemaa jira jechuudha. Warrichi keessa agarsiisan martiyyuu hundi isaanii hamilee gaarii qabu. Muuviin kun muuvii baay'ee dansaadha jedha. Namoota muuvii kana ni ilaalle har'a dhufanii ni ilaalle maal jettan carraa kanaan? Kuni beekaas namoonni tokko tokko waa'ee muuvii kun egaa haala hin beekan ta'a. Garuu warri dhufanii ilaalanii akka dhufanii ilaalanii warri agarree hamilee isaanii kakaasu itti himuu qabna jechuudha. Akka isaan dhufanii muuvii kana ilaalan. Warra kana qopheesse illee hamilee akka jabeessan. Kana dura muuvii afaan Oromoo ilaalteetu qabdaa? Kun yeroo jalqabaati. Taa'ee akkasitti ilaaluun viidiyoo irraan hanga tokko ilaale malee yeroo jalqabaan ilaale muuvii afaan Oromootiin akkasitti taa'e. Tole galatoomigaa. Ayyeessa illee galatooma. Ora bulaa fayyaataa. Alhamdulillah. Maqaa keessan eenyu jedhu? Waan taa'ee gobananaan jedhani. Har'a akkamittiin dhuftanas maaliif dhuftan? Har'a gaa muuvii Oromootu jira jennaan muuvii Oromoo tana ilaaluu dhufne. Irraa gammaddanii? Hedduu irraa gammanne. Irra caalaatti wanni nu boonsee nu gammachiisee keessaafuu dubartii Oromoo mataa ol qabee dubartoota wanni kun qindaa'ee qophaa'udha. Hedduu nama gammachiisaa ergaan isaallee hedduu gaariidha. Baay'ee irraa gammadeetii jira. Kana dura muuvii afaan Oromoo ilaaltanii jettan qabdu? Ilaalle lakkii ilaallelleeti. Ammoo ka biyya Noorz Ameerikaa keessatti hojjetame gaa ka biyya alaa hojjetame ammuma jalqabaaf ilaaluu kooti. Ka biyyatti hojjetame gaa ilaalle lakkii. Dukkan duubaafaa jira miti. Yeroo sanaa wal bira qabdanii ilaaltanii akkamitti ilaaltu muuvii kana bareedaadha jettu moo waan hanqatu qaba jettu moo maal jettu? Dukkan duubaa biraa wajjin moo dhugaatti dukkan duubaan hedduu muuvii bareedaadha. Kunillee bareedaadha. Wanni xiqqoon ani irraa hanqatte jedhu sagaleen isaa qulqulluu miti xiqqisho hojjetame bareedaatti hojjetanii garuu sagalee isaa xiqqisho namaan dhaga'amne wanna silaa iyyuu sana xiqqisho silaa qaqqabbaneessan namni akka gaariitti dhaggeeffatu jedheetii yaada kana waan isaan silaa sirreeffachuu qabanii jedhu. Mee warra dhufanii ni ilaalle maal jettu? Warra dhufanii hin laalleeni ni dhabanii jedha waan kana muuvii bareedaa kana dhufanii waan afaan isaaniitiin godhame waan namni isaanii godhe dhufanii bukkee dhaabbatanii ilaaluu dhabuun isaanii dhugaatti ni dhabanii jedha fuulduraaf itti yaadanii akka dhufanii ilaalanii isaan qaba. Tole galatoomaa fayyaataa. Fayyaataa ulfaadhaa isinillee. Jiru maqaa keessan? Maqaan kee Eliyaas Elemoo jedhama. Maaliif dhuftan har'a iddoo kana? Har'aan tana muuvii afaan Oromoo Asaantii maqaan akkasumaan jedhamu san laaluudhaaf hedduu irraa gammadee amma wanni xiqqoo hamilee na cabse hawaasni keenya guutumatti affeeramuu dhabarraa ta'u waa dadhabbii keenya irraa ta'u silaa mana kana guutamnee haadha muuvii tanallee gammachiisuu nurra ture akkasin ta'uu dhabaatu xiqqoo hamilee na cabse ammoo muuviin isaa istaandaardii afaan kootiititti hedduu muuvii sadarkaa gartee jaarraa keessa jirru kana
keessatti dorgomuu danda'u jeetiin filadha. Maal goona gaa rakkina qabnu malee sila har'a reed kaarpeetii saniin afaan jedha. Magaa guyyaa tokko saniis nu wada qabna. Namni guyyuu jireenya keessatti abdiin muratu waan gaarii. Waan gaarii. Ayi maqaa keenya jedhu. Maraan jedhama. Maaliif jaarras? Har'a muuvii Asaantii ilaaluun dhufe. Akkamitti ilaalte? Muuvii baay'ee gaariidha. Seenaa Oromoo keessatti muuviin kwaalitii qabu akkasii hojjetamee arguun baay'ee nama gammachiisa. Namooti kan biraanis dhufanii akka isaan ilaalan encouraging godha. Barumsa akkamiirraa baratte? Wanti tokko akka inni hojjetamuu danda'amu baay'ee kan namatti agarsiisudha. Kwaalitiin isaa baay'ee gaariidha. Namoota achirratti hubatan namoota baay'ee muuxannoo yeroo dheeraa qabaachuu baatan illee wanti isaan agarsiisan wanta guddaadha. Baay'ee nama gammachiisa. Muuviin kun guddina aartii Oromoodhaaf faayidaa qaba jettee yaaddaa? Yeah, sure. Muuviin kun yeroo baay'ee muuvii afaan Oromoo keessatti wanti baay'een achiis mul'atee hin jiru. Akkasii jalqabaatti aadaa Oromoo guddisuuf, afaan Oromoo guddisuudhaaf, seenaa Oromoo guddisuudhaaf gahee mataa isaatii taphata jedhee yaada. Dhaamsa qabdu dabarfatta? Namoota iddoo hundumaa jiran hundumaa Oromoota biyya alaa biyya keessaa jiran hundumtuu dhufanii akka muuvii kana ilaalanii namoota aartii Oromoo guddisuudhaaf, seenaa Oromoo guddisuudhaaf hojii baay'ee hojjechaa jiran akka isaan jajjabeessan inni dhaamsa dabarsa. Galatooma. Adeeruun yaamee har'a maaliif as jirtu? Wallahi har'a wanni as dhufneef muuvii Asaantii dalagamee ilaaluuf as dhufne. Duuba muuvii ilaalte muuviin kun akkam sitti fakkaata kanaan dura? Wallahi muuviin kun hedduu muuvii bareedaadha. Wallahi waanuma ajaa'ibaa ta'e dalagame. Heddurraa gammanne isaanillee gartee warra gartee waan muuvii kana nu hojjete akka ilmaan Oromoo tokkotti hedduu galatoomfanna. Kana boodallee akkuma gartee muuvii kanaatti nu gufan goona. Dhugatti muuviin isaa hedduu muuvii bareedaadha. Waan akkanaa hojjennee ilaalle muuviin isaa hedduu muuvii bareeda. Kanaafuu kana boodallee akkama akkanatti itti nu gufanii goona. Naannoo hunda keessa illee akka itti nu gufan goona. Kanumarraan illee eegalanii gartee waan akka gartee haala qabsootillee muuvii akka nu dalaganii waan namni keenya gartee irra dabrellee nu dalaganii gartee nama keenyaaf nu ibsan fakkeenya kan akka dukkanaa duubaatillee waan akkasiitillee gartee nu godhan isaanillee ni gaafanna. Illee akkasumatti illee gartee naannoo jiru kanarraa illee waan dandeenyu kubees itti fufna. Kanaafuu warra gartee kana gartee yeroo hunda wal bira dhaabbatee wal gargaarullee rabbi nu haa godhu. Warra kana gartee qabsoon ta'ellee itti fuftee gartee finxabaatullee rabbi nu haa godhu. Wanni garree hedduu waan bareedaadha. Waan nama gammachiisaati, waan nama boonsaati. Haa galatoomanii akka nutillee gartee warri as dhufee kanatti gartee muuvii kana jajjabeessee kana gartee ilaalee waan godhillee hedduu waan bareedaadha. Kanaafuu akkanumatti itti nu haa fufuu jenna. Haa galatoomanii nagaatti qaba. Demo keessani? Nagaan galaaga. As garagala. Maallaqa baafne ka maallaqa fide. Maallaqa baafne maal? Do you want to her house? Do you want to her house? No, you're not. Yes? Yeah. Kero, stand up. Please raise up, Kero. Perform your responsibility. You are right hand of Oromo struggle. You can change the current issue. Naftanya is falling down. Oromia is calling you. So stand up, Kero. Stand up.
jala bobbaaf galti isaanii finiinsaatii jiran qabsoo wal jaaranii saba isaaniif jecha laatan lubbuu qaalii isin cinaa jirra jennaan qeerroodhaanii bobaadiinaa jala bobbaaf galti isaanii finiinsaatii jiran qabsoo wal jaaranii saba isaaniif jecha laatan lubbuu qaalii isin cinaa jirra jennaan qeerroodhaanii isin cinaa jirra qeerroo isin cinaa jirra qeerroo abdii sabaa kai qeerroo hidhaa fi ajjecha waan abdiin kutachiifne dirigaan ummata isaa Oromoo bilisoomsee kabajaa fi ulfina itti horuuf biyya isaa Oromiyaa walaboomsee daangaa itti gochuuf lubbuu isaa jijjiirraa hin qabne kennee dirree qabsoo jira. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo waboon har'as qeerroo dargaggoo fi shamarran Oromoo diina dura dhaabbatanii falmaa hadhaa godhaa jiraniin isin waliinan jira jedha. Hawwisoo waraana bilisummaa Oromoos DVD mata dureen isaa Oromiyaa jedhuun qindeessee gurra ummata isaan ga'uuf qophii xumurateera. Guyyaa gootota Oromoo eebila 15 irraa kaasee gabaarra oola. DVD kana biyya keessa biyyoota ollaa fi biyyoota alaa bakka adda addaatii argachuu dandeessu. DVD kana bitachuun waboo jabeessuudha. Hawwisoo waraana bilisummaa Oromoo. shamarran nafnee dubartummaadhaanii rifeensa goggogaa qarooraan haadamanii soonis laafisnee gurmuu shamarranii falmaa finiisuudhaaf kaan wal jaaranii shamarran nafnee dubartummaadhaanii rifeensa goggogaa qarooraan haadamanii soonis laafisnee gurmuu shamarranii falmaa finiisuudhaaf kaan wal jaaranii jala bobbaaf galti isaanii finiinsaatii jiran qabsoo wal jaaranii saba isaaniif jecha laatan lubbuu qaalii isin cinaa jirra jennaan qeerroodhaanii bobaadiinaa jala bobbaaf galti isaanii finiinsaatii jiran qabsoo wal jaaranii saba isaaniif jecha laatan lubbuu qaalii isin cinaa jirra jennaan qeerroodhaanii kanaaf bakka laannee goonni qeerroowwanii daddaraarsaa jiru falmaa finiisanii kanaaf bakka laannee goonni qeerroowwanii daddaraarsaa jiru falmaa biqilchanii tarree dhaabbatanii kaayyoo firiiranii bilisummaa sabaaf lubbuu dabarsanii tarree dhaabbatanii kaayyoo firiiranii bilisummaa sabaaf lubbuu dabarsanii qeerroo yaa qeerroo yaa qeerroo qeerroo lolee saba keerraa kaasiroo qeerroo yaa qeerroo yaa qeerroo qeerroo lolee saba keerraa kaasiroo shamarran nafnee dubartummaadhaanii rifeensa goggogaa qarooraan haadamanii soonis laafisnee gurmuu shamarranii falmaa finiisuudhaaf kaan wal jaaranii barataa barsiisaa shamarran dargaggoonni lubbuun laman duutu jechuun dhaadatanii